Tolee, maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Asumaan Bonjiraadha. Araarsee Jifaaraan jedhama. Lafa kanatti maaltu isinii ta'ee maal dhugaa barbaaddu? Waaqayyo wanta gurguddaa naa godhee galanni isaa maqaan isaa galateeffamu. Lafa kanatti wanta hedduu irraan fayyee daa'ima xiqqoon qaban ture. Daa'imti koo daa'ee guyyaa 5 harkatti qabamtee daa'imti kun dhukkubsattee halkan keessa baattadhee hospitaala nan deemee halkan kana guyyaa gizee 3 deebi'e hospitaala tokkichatti. Al sadii dhaqee al sadanuu ispeeshaalii doktora daa'immanii nuti hin qabnu gali naan jedhanii fudheen nan gali. Ammas bulee gaafa sanyootti sabari'u ganama fudhadhee gara hospitaalaa nan geesse fudhadhuuti gali lakki nuti hin qabnu daa'imumayyuu doktora daa'ima yaalu tasayyuu hin qabnu naan jedhanii gara afaan Afrikaa kana jira been achi geeffadhu naan jedhe hiriyaa abbaa manaa kootii tokkotu jira. Fudhadhee gara afaan Afrikaa kana gaafa deemu lakki nuti doktora daa'ima hin qabnu fudhuuti gali. Yookiin immoo gara iddoo biraa geeffadhu naan jennaan fudhadhee ammas nan gali. Galeen buluu dadhabee fudhadheen hin deebi'een fudhee deebi'ee gaafan gara kachallee fi lafiitti jira. Doktorri tokko isa bukkee nan geeffadhe gaafan geessu daa'ima kee sombatu lapheetti rakkate. Daa'imti kun wanta goonu hin qabnu garuu hanga dandeenya siif yaalla naan jedhee guyyaan isaa jimaatadha naaf geessee marfee naa waraanee homaa marfeen isaa kun fala qabaachuu dadhabee guyyaa 5 afur geessee gaafa 5ffaa jima kun sanbata galgalasaa narkatti laafte daa'imti bakka hinduuti silaasoo jedhee garaa kun nan kutadhee nan taa'ee yaa Waaqayyo yoo si biraa dhufe ta'e fudhadhu daa'ima kana immoo yoo harka keetiin naaf kennite ta'e daa'ima koo hin ajjeesi yaa gooftaa jedhee Waaqayyootti hin dabarse. Anis boo'ee bakka Waaqayyoon nan kadhee Waaqayyoos na gargaaree isa nama gargaaru Waaqayyoon naaf galateeffadha. Isa fadhan qabuudhe nama hin deebisnee doktoroonni nuti yaalii kana si gochuu hin dandeenyu jedhaniini ilma Waaqayyoo isa ba'aa kanarraa kaasee malee dabalallee illee galateeffadhaafi. Tolee guyyaa sana booda mucaa kana yaalchisuudhaaf guyyaa tokkotti mana yaalaa meeqa deemtanii? Guyyaa tokkotti hospitaala guddaatti 2 deebi'ee hospitaala biraas nan geesse. Namichicha bukkee wajjiniin naannoo hospitaala 7 seene dhugaa Waaqayyoo dubbachuuf daa'ima kana qabadhee daa'ee nama bultii 5 bakka abdii kutadhee marficha namichi sun naaf kenneefi fuudhee nan gale daa'imti kun erga sombi lapheetti rakkate fayyuu hin dandeessu dhiisi bakka haa duuteetti naan jedhe abbaan manaan koos halkan walakkaadha guyyaan isaa marfee 4 ficcisiisee sanyoo marfee 4 ficcisiisee 3 waraansisee gaafa maaksanyoo isa bari'u kana marfee 4ffaa waraanatti maaksanyoo sanas nan geessee nan waraansisee doktorri as garagalchee ilaalee daa'imti kun falan qabdu gara iddoo biraa geeffadhu yookiin immoo asumatti ciibsinee waan ta'etti goonee siif yaalla naan jedhe bakka ishii galee mari'adheen fudhee dhufa jedhee fudhadhee nan galee gaafa roobitti bari'aa hiriyaan koo tokko jirti obboleettii koo kan lafa na kaasuuftee na bukkee jirti maaloo dhaqiitii mucaa sana naa waamin jedheen maal gootannaan gara mana yaalaattan daa'ima kana deebisaan jedheen ishii kootu jettee deemtee hiriyaa koo sana naa waamte in dhufte gaafa dhuftee ilaaltu daa'imti kun sanbata galgala harma hootee deebitee harma hin qabanne addana ishii qofaatu ho'aan ture. Bakka maalan godhaan jedheen otoon kana hin jedhinan edabe abjuu kootiin hin jedheeninnan daa'ima koo fana jidduutti amboofa argeen jedheen maal gootereennan Yesuusim jedhee gaafa rukutu daa'imti iddoo ciiftu kaate namni gaafa daa'ima isaa haraasii fudhatee galu hin gammada hin boossu ture xizzettee hin boossu hin dubbattu warraatu haraasii jira jedha namni hundumtu bakka amma namatti raajeffatamu dirasii geessetti hin boossu hin dubbattu maala waan tokko hin dubbattu daa'imtittiin bofa sana gaafa argu maanni jennaan. Yesuusim jedhee rukuteen jedheen homaa gochuu hin dandeenyu ka'i jettee fuunee hin baane dhufnee as masaallamaa geenye maaloo kottu fuunee daa'ima kana hin deemnu hospitaalas hin geessinu daa'imti kun yoo mana hospitaala deemte hin duuteetti yoo jennaan lakki abbaan manaan kee waan nu bukkee hin jirreef daa'ima kana hin geessu naan jette ittiin naan mormite hiriyaan koo sun maaloo kottu jennaan lakki bee duuteetti naan jette haa duutu reenfa manaaf kiimii fuunee galuurra mana Waaqayyooti fuunee galuu wayya jedheen. Almee guyyaa 8dha firadheen han dhufe addana sanan taa'e lallaba xumuranii gaafa asirraa bu'an dhukkubsatoonni fidadha kottaa warri sin dhukkubu jedhanii hin waamu ture raajiin nan ka'e achi dhufeen ennaan addana kana ga'u Yesuusim hafuurri hamaan haadharra teessee daa'ima waraantu hafuura budaati hafuura ergamee dhufeera jedhanii narraa ifatan kottaa daa'ima kana irraa fuudhaadhani isaa booddee naaf kadhatanii nan kufe hafuurri hamaan sun narraa ba'ee
aduudhum gaabsanaa kaatee daa'imti boossee hin beekne hin boosse daa'imni harma hin qabanne harma naa qabatte kana hundumaa na gargaaree waaqayyo du'aa boollaa naa kaasee naa jiraachisee har'a daa'imti koo waggaa 5 taatee kunoo nama jabduu qabadhee fuula waaqayyoo dhaabadhe waaqayyoon naa galateeffadha sabni kana dhageessan. Isa du'a harkaa fuudhee ilmoo haadhatti deebise Yesuus Kiristoos malee ilillee jabaan hin mala. Tole dhugaa baatiin keessan lammaffaa maal ture? Ammas gaafuma kaan otuman taa'u abbaan manaan koo gara biyya lafaatti deebi'ee baay'ee naan mormaa gaafaniif inni mana keessa wal caqacaaqnu daa'imti kun hin dhibamti nagaan qabnu hin goolamna maaloo akkas hin ta'in kootu waldaadhaan naawwan jedhe deeminaan jedha na hari'a na abbaarrara bakka nan qorame ollaan hin beeku firri naan beeku namatti hin himadhu ollaatti hin himadhu mana keessatti hin qoramna hin jeeqamna. Bakka kana booda yaa waaqayyo gooftaa daa'ima koo afaan bineensaati baaftee erga na fayyiftee erga mana koo fayyiftee booda daa'ima kana addaan bayee abbaa manaa koo irraas adda ta'ee kophaa guddisuu hin danda'u ati hundumaa dandeessa waan ta'eef nama kana gara mana keetti waami jedhee zayitii dibataa lafa kana fudhadhee galee ittiin shiroo hojjedheen isumaan abbaa manaa kooti nan laadheef gaafa zayitii sanaan hojjedhee midhaan sana afaan keewwatu maali midhaan kun maal jedhaanaan jedhe abboo waan inni jedhu hin beeku nyaadhu hin jedheenin hin nyaadhu ani waan ta'eedha midhaan keenaan jedhe isi bakkaan jedheen otuma taa'uu hin ollate hin dafqe daabooddee hin ciise deemee dhaqee darbee akka ciisu ta'e bakka maaloo ani gubadhee sammuu kootti bishaan naqi jennaan humna dhiiga walichaatiin kun abiddatirra jiraadheen zayitii dibataa itti naqeefi isaa booddee ani gubadheettu maalinni jedheetu bishaan naqi jedhe hin naqun jedheen hin dafqe isaa booda yaa waaqayyo abbaa na gargaaruuf mana koo seente natti fakkaata ammallee ol seeni jedhee jilbeeffadhee kadhachuu nan eegale. Isa isaaniin nagaa dhoowwee humni waaqayyo isa nagaa dhoowwaa jiruuf ilillee jabaan ammallee waaqayyoon galateeffadhaafi. Isaa booda bakka darbee nan kadhadhee achi booddee kun ammas roobiitti bari'a ka'i mana waaqa deemnaa naan jedhe erga waaqayyo si ajaje anu kana mitiree kan hin barbaadu ka'i waldaa dhaqnaan jedheen nan fudhadhe nan dhufe. Duuba sana teenya achi booda innoo gaafa raajin asirratti ba'anii Yesuus sim jedhan hofumaan kufe hofumsaa otoo gubaa'ee keessa taa'u hin iyyee hin kufe hafuurri hamaan irraa ba'e nagaan mana kooti bade nagaan mana kooti hin deebi'e innis nama ta'e gara gooftaatti deebi'e kana hundumaa na gargaare waaqayyoon naa galateeffadha. Isa mucaa du'aa lubbuutti deebiseef isa mana nagaa dhabeef nagaa deebise ilillee miila keessanii ol kaa waaqayyoon galateeffadhaafi sabni guutuun dhaabadhaa ililleen galateeffadhaa. Nuura waaqayyo isin eebbisu. Dhugaa baatiin keessan inni sadaffaan maal ture? Ammas dhugaa baatiin keenya inni sadaffaa akkuma tasaa kadhata miseensotaa jedhanii raajiin kadhata guyyaa 21 godhanii gara dhumaa gubbaarra kadhata miseensotaati. Har'a jimaata galgala kana koottaa siniifan kadhadhaa miseensonni waldaa kana as bultanii kadhata qabna jennaan dhaqiin jedheen ani dhaqu daa'ima nan eegaa dhaqinaan jedhe ishee erga jettee jedheen mucaa koos manumatti gatee nan dhufe bakka kana gaafa dhufu boleettii koo sana faana addana kana teenye achi hundumaafuu kadhatanii yaa waaqayyo ganama kana warra hojiin qabneetti hojii warra harki isaanii duwwaa ta'etti eebba barakaa gadi dhiiseera ela humna waaqayyoon ani sin eebbiseera warri kiisiin keessan duwwaa ta'e warruun keessan duwwaa ta'e warri hojii dhabdanii mana teessan warri rakkachaa jirtan warri goolamaa jirtan barii ganama kana waan haaraa dhagaa jedhanii hin kadhatu ture daaween achiin koottaa akkana hundi keessan siniin kadhadhaadhani barii lafaatti bari'eera nin dhufe addana kanan dhaabadde akkasuma otuma kadhatanii ganama kana waan haaraa dhagaadhaan abbaan manaan koo hojii hiikee gara waggaa tokko lafa taa'ee bakka maarraramnaa hojiin qabnu hojii xiqqoo wayii qabnaa ishuma hojjennaa daa'imti kun hin baratti maaltu godhama yaa rabbi jedhee otuma waaqayyoon gaafadhu kota akkana jedhanii gaafa waaman madarakii kana qabadhee miilli nama waaqayyoo asirra dhaabateera abidda caalummoo miilla isaaniirraani fuudhee galeera maqaa gooftaa yesuusin inni isaan amma dubbatan mana kootti haa raawwatu jedhee madarakii kana qabadheen akkanuma harkichaan macaafa koo qabadheen nama sarkan qabanne dhugaa waaqayyootiin hin deemen gala eebba barakaa wanta haddaa ta'e sinitti abboomeera jedhanii gaafa isaan kadhatan maqaa yesuusin naaf ta'eera jedhee fudheen bahe duras waan baay'ee naasaan gubaa'eef raaja waan itti milkaa'e waan hin qabuuf kunis uummata hundumaaf raajame
addanuma madaraki qaphee galeen maqaa gooftaa Yesuusin manni du'e dookimentiin du'e kun har'aa kaasee mana kana haba'u jedhan nan kadhadhe akkuma isaan kadhatanitti harka goosana irra kaa'ee amantiidhaan achi galgal ganama sana gara saatii jaageenyaanis gara hojii dilee kottan fufee innis hin deeme achumaan takka turee dhufee araarse dhoon jedhe anaaf hojiin banameera jedhanii naa bilbilanii nan deemaa jedhe deemuu dandeessa waaqayyoota hajaja baaseen jedheen afaanum isaan irraan fudhee gale innaan gubaa'ee hundaaf raajame raajiin kun garuu anaaf bichaaf miti nama hundaaf nama hamaneef haa ta'u jedhan anis amanee nan fudhee yeroo sa'aatii 9 kottu oddoo akkanaatti hojiin jira jedhanii hin waamanii innis hojii argate dookimentiin du'e sunis afaan isaanii keessa isa ba'ee waaqayyoon na gargaare mana kooti hin ba'ee nuti warra Kiristoos hin gargaaramedha warri akka kootti waaqayyotti kooluu galtan naa galateeffadha haleluuyaa ammallee iyya galataa fo'achuudha waaqayyoodhaaf illee guddaan imala Nura waaqessaa eebbisuu